Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota maatii miidiyaa sabaa cunqurfamaa naashin opprisid miidiyaa oduu addaa qabadheen dhufe hangafoota oduu wajjin an NOM. Qurxummii goggossuuf galaana goggossuu qabna kan jedhan sana amma eegalan fakkaatti. Oromoon baa kan kaabaa kan kibbaa kan giddu galeessaa diyaaspooraan Oromoo guutuun addunyaa irra jirtan lammii Oromoo namni ta'e hundi wallaggaaf sagalee ta'uu dirmachuu qabna. Oromoon wal malee humna hin qabnu wal dhaggeessisa. Godaannisa barri hin fayyifne. Biyyi kichuutti kuttu biyya awwaalcha ofiitii boolla qottu keessaa Itiyoophiyaan idilee addunyaatti hayyuu duree dhiiga namaati. Feeneta Lamaayyoo bara kana qabxii 99.91 fiduudhaan gara kutaa 9ffaa dabarte. Mucayyoon kichuun biyyaaf ol guddachaa jirtu kana dirooniidhaan Wallagga keessatti ajjeefamte. Magaalaa Mandiitti haleellaan diroonii gabaa dabalatee iddoowwan garagaraatti har'a raawwatame lubbuun namoota hedduu darbuu jiraattonni himan. Har'a toora sa'a 8tti godina Wallagga lixaa aanaa mana sibbuu magaalaa Mandii bakkoota adda addaa sadiitti haleellaan diroonii raawwatamuu jiraatan magaalichaa tokko hime. Magaalaa Mandiitti har'i guyyaa gabaa ta'uu kan himu maddi keenya kun haleellaa gabaa irratti raawwateen alattis bakka addaa maqaa Dallii jedhamutti naannoo waajjiraalee bulchiinsaatti haleellaan diroonii raawwachuu jiraattonni dubbataniiru. Akkasumas magaalaa Mandii ganda duwwaa lama bakka buufata konkolaataa fi teelee jedhamee beekamutti haleellaan kun raawwachuu jiraattonni magaalichaa miidiyaalee garagaraatti ibsaniiru. Namoonni ajjeefaman hedduun uummata nagaa hidhannoo maleeyyii ta'uu kan ibsan maddeen keenya baay'ina miidhamtoota yeroof kan addaan hin baafatin ta'uu dubbataniiru. Yeroo ammaa kana magaalattii keessa jiraattonni haleellaa diroonii jumlaan taasifamaa jiru kana baqatanii gara bosonaatti dheessaa jiraachuu himan. Waamicha bilisummaa birmadummaa Oromoo qabna barri bari'ee yoo Rabbiin nu gargaare injifannoo waamicha keenyaaf hawwaachuu qabdu arrallee borullee lammiin koo Oromoon tokkoomi kan jedhu hambaa seenaa nu ogoobanaa tokkummaa yaadadha. Gaaddisni bilisummaa dhugaa tokkichi keetuma deemee naannawee bara laakkawatee xumuramuuf bira ga'ee jira akka nu harkaa hin baane guduunfaatti gochuu irratti walii haa gallu. Haleellaan diroonii uummata magaalaa baay'ee irratti raawwatee miidhaa guddaa dhaqqabsiisee jira. Baay'ee nama gaddisa. Uummanni waan kana ofirratti ilaaluu hin qabu falmachuun murteessaadha. Guyyaa irraa qofa magaalaa Mandii keessatti dargaggoota dabalatee Oromoo 70 ol dhabnee jirra. Amma oduu biyya alaa. Ilaan Umar filannoo Ameerikaa irraa hante. Filannoo midterm jedhamuu fi Ameerikaatti adeemsifamaa jiru Ilaan bulchiinsa Minnesota districtii 5ffaa Minneapolis argamutti kaadhimamtuu ta'uun dhiyaattee turte. Filannoo kanaan morkataa ishee CCD Vizaan irraanuu irra deebii mana maree Ameerikaa seenuu ishee mirkaneessiteetti. Sagalee guddaanis caalteerti. Ilaan Umar seenaa Ameerikaa keessatti dhalattuu Sumaalee jalqabaa mana maree biyyattii seente. Tole kabajamtoota hordoftoota maatii miidiyaa sabaa cunqurfamaa naashin opprisid miidiyaa oduu yeroo kanaaf qabnu kana fakkaata hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaan tura.